bilbila keessa irraa siitingii faayidaa guddaa qabu tokko isin agarsiisaa jechuudha. Bilbila waayifaayi fudhachuu didee haala kamiin akka sirreeffattan bilbilli kan keessan osumatti fayyadamaa jirtanuu daataa saffisaa yoo dalaguu didee haala kamiin akka sirreeffachuu dandeessanuun isin agarsiisaa jira. Inni kan biraa waayifaayi duraan saffisaan hojjeta yoo ta'e akkasuma waayifaayi ni fudhata akkasuma ni dalaga yoo ta'e yeroo dhiyoo keessatti waayifaayi isin taqabbaluu yoo didee yookaan immoo daataa kan duraan dalagu daataa saffisaan isin dalaguu yoo didee siitingii bilbilaa namni martinuu sirreeffachuu qabu ka faayidaa guddaa qabu tokko isin agarsiisaa jechuudha. Appilikeeshinii duraan saffisaan daataa isin dalagu akkasuma yoo saffisaan dalaguu didee haala kamiin akka sirreeffachuu dandeessanu jechuudha. Siitingiin kun bilbila keessan keessaa osoo waan akka hin balleessin bilbila kan keessan akka awwalatti fayyadamaa jirtanutti isinii deebisaa jechuudha. Akka inni saffisaan isinii dalagu isinii godhaa jechuudha. Kanaafuu siitingii kana namoonni hin beeknes akkasuma akka beektanullee haala kamiin akka itti fayyadamtanu siitingii kana eessarraa akka argachuu dandeessanuun viidiyoo kana keessatti tokko isin agarsiisa. Akkasuma namoonni chaanalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan viidiyoo yeroo dhaggeeffattan laayikii tuquun eegala. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'u sheer godhaa isin godinyaa keessanii. Siitingii kana egaa haala kamiin akka itti fayyadamtanu bilbila keessa irraa siitingiin seentu jechuudha. Itti fayyadamuudhaaf bilbila keessa irraa osoo waan akka hin haqin siitingiin kun bilbila keessan akka haarawatti isinii deebisaa akka inni saffisaan isinii dalagu isinii godhaa jechuudha. Bilbila keessa irraa siitingii dhaga seentanii siitingii kana argachuudhaaf siitingii bilbilaarraa eega seentanii irraa olee ola taa'uudhaan ganjallaa kana about point jedhanii jira. Dakana about point bakkeedha kanarra gaxxuqtu jechuudha. About point bakkeettu irra gaxxuquudhaan keessanii seentu. Sana booda haala kana ola taa'uudhaan asirra siitingiin kun ni jirti jechuudha. Riisiit bakkeettu kun. Riisiit bakkeettu kana gaxxuquudhaan keessanii seentu. Haala kana yeroo isinii banuu ola taa'uudhaan asirratti isaa walaa kana riisiit ol siiting isa jedhu kana akkamitti akka itti fayyadamtanuu fi faayidaa isaa isinii himaa jechuudha. Riisiit ol siiting jechuun bilbila keessan yeroo bitattanu eegaltanii yeroo bittan fakkeenyaaf bilbilli yeroo haaraa bittanu akkuma haarawaa sanaatiin saffisaan dalagaa jechuudha. Haarawaa bittan biiziin ta'u saffisaan dalagaa jechuudha. Kanaafuu riisiit ol siiting jechuun kun bilbila keessan keessaa osoo waan akka hin balleessin bilbila kan keessan akka inni saffisaa isinii dalagu appilikeeshinoota hunda bakkatti deebisaa jechuudha. Kana jechuun appiin takka yeroo gabbu'ee daataa bilbila keessanii qabuudhaan bilbila kan keessan akka inni saffisaa hin hojjenne kan godhu appilikeeshinii baay'eetu jira jechuudha. Appiin tokko gabbu'ee istooreejii bilbila keessanii guutuudhaan akka isin saffisaan bilbila keessatti hin fayyadamne kan isin godhu appilikeeshinoota baay'ee jiru jechuudha. Appii akkasii akka inni waan akka isin uggurre yookaan bilbila keessan keessaa bootaa guddaan qabanne isinirraa dhorkaa jechuudha siitingiin kun. Inni tokkoffaan seekurii siitingiidha. Seekurii siiting jechuun siitingiilee seekuruutii isaa jechuudha. Akkasuma daataa yookaan waayifaa hojjechiisanu seekuruutii siitingii keessanii ka dogoggoraan dhiqata oonii gootan yookaan siitingii bilbilaa seentanii oofii gootanii yookaan irraanfattan bakka sanatti dagattan oonii yookaan itti bantanii yookaan oof gootanii irraanfattan takka bakkatti isinii deebisaa jechuudha. Laanguweej siitingiin laanguweejiin qaanqaa akkasuma siitingii bilbilaa keessanii yeroo haroo bittan fakkeenyaaf ingiliffarra ture yoo ta'e yeroo dhiyoo keessatti gara amaariffaa jijjiirtanii bakka irraan jijjiirrattan yoo wallaaltan yookaan gara afaan arabaa yookaan afaan ingilizii afaanota birootti jijjiirrattanii qaanqaa sana irraa jijjiiruu yoo wallaaltan qaanqaa sanas bakkatti isinii deebisaa jechuudha. Afaan ingiliffaa ka haarawaa yeroo bitamutti isinii deebisaa jechuudha. Akkaawuntiilee isin bilbila keessaa qabdanuu akkasuma akkaawuntii sana akka inni saffisaan dalagu abdeetii isinii godhaa jechuudha. Personaal daataadhaa fi siiting for daawulood appii appilikeeshinoota isin pilostoorii yookaan bakka biraatii daawuloodii godhattanillee akka inni bilbila keessan biizii hin goone isin gargaara jechuudha siitingiin kun. Siitingii kana haala kamitti fayyadamtu asirraa osoo hin bahin riisiit ol siitingii kana yeroo isin tuqxan bilbilli keessan yeroo asirra tuqxan bilbila keessan paaternii yookaan piinii isin bilbilaan qollofattan isin gaafata jechuudha. Siitingiin kun yoo riisiit olii kana tuqxan qolfii paaternii isin gaafata sana booda riisiit bakka adii isinii fida yookaan riisiit ka'edhu isin gaafata jechuudha. Hammas bilbili keessan cufee bana yeroo takka bilbila keessan irraa waa takka hin badu sana booda yeroo akka inni isinii banu saffisaan bilbila keessanitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waan akka isin jalaa hin balleessu bilbilarraa. Kanaafuu amma yeroo asirra tuqe waan cufee banuu fi isin yeroo asirra tuqxan paaternii bilbilaa kan qolfiitti naquudhaan yeroo takka ni eegdu alanii adii fidee amma riisiiteedha. Riisiitii tuquudhaan gaasiyaa takka cufeen ganni banuu ni eeggattu jechuudha bilbila keessan. Sana booda cufee yeroo bane saffisaan haala bareedaa itti fayyadamtu jechuudha. Inni lammaffaan riisiit moobaayil neetwork siitingidha. Bilbilli keessan sim kaardii isaa neetworkii akka awwalaatti yoo dalaguu didee fakkeenyaaf sim kaardii isaa akka haarawaa akka yeroo awwala bittanutti saffisaan daataa yoo hojjechuu didee sim kaardii lama qabaattanis asirra tuquraatti jijjiirtu. Sim kaardii bilbila keessaa qabdan hunda
daataa yoo saffisaan dalaguu dide receipt setting bakka itti tuquudhaan paaternii yookaan piinii itti naquudhaan inni kun cufee hin banuu yeroo asirra tuqxan paaternii mas hin gaafata paaternii gas hin gaafate itti naquudhaan receipt bakka itti kana yeroo isin tuqxan receipt ta'a hin cufu osoo hin cufin network setting jedhee haala kana isin sirreessaa jechuudha daataadhaa fi daataa waayifaayi bilbila keessaa qabdanuu kan saffisaan hin dalagne isinii haaromsaa jechuudha akka inni saffisaan hin dalagu isinii taasisaa jechuudha inni kun. Kanaafuu siim kaardiitti jijjiiruudhaan networkii bilbila keessanii yoo saffisaan qabaanne bakka ammaa kaasentanii sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Inni sadeessaa asirra jiru kun receipt waayifaayi inda bultoo shari'aa waayifaayiin kanaan dura yoo isin fayyadamtanuu bilbila keessa irratti saffisaan dalaga yoo ta'e guyyaa keessaa yoo saffisa dhabe asirra tuquudhaan sirreeffattu jechuudha. Garuu kun waayifaayi namni paaspoortii isinii galchee paaspoortii isin jalaa balleessuu ni mala. Akkasuma awwala waayifaa sana awwala osoo kana hin tuqin paaspoortii waayifaa sanaa barreeffattanii kaatanii dhuftanii receipt setting bakka itti tuquudhaan receipt gochuu dandeessu jechuudha. Awwala yeroo setting kanaan fayyadamin waayifaayi yookaan immoo waan namni isinii guute waayifaayi yeroo namni isinii guute receipt all setting kana osoo hin tuqin jechuudha. Kanallee waayifaa sana paaspoortii isaanii barreeffattu jechuudha osoo kanaan tuqiniin duratti. Paaspoortii isaa egaa barreeffattanii kaatanii receipt all setting gootu isa kanas waayifaayi dhabultoosii keessan yoo inni dalagaa hin jirre akka inni saffisaan isinii dalagu bakkatti isinii deebisa jechuudha. Kanaafuu receipt setting kana irra tuquudhaan kun bilbilli hin cufamu bilbilli kan cufamee banuu kanuma awwalaa qofatiidha jechuudha. Bilbilli kan inni cufee banuu receipt all setting qofaa jechuudha. Inni kan jallaa kun receipt accessibility setting keessaa wantoota onii gootanii yookaan offii gootanii dagattan akka inni bakkatti isinii deebi'u saffisaan akka isinii dalagu settingiilee isin bantanii on gootanii deebitanii itti cufuu dagattan yookaan immoo cuftanii banuu irraanfattan hunda isinii banaa isinii sirreessaa jechuudha. Inni kun paaternii isin gaafata paaternii itti naquudhaan piinii bilbilaatti naquudhaan receipt bakka itti kana yeroo isin tuqxan receipt ta'a. Sana booda akka ajaa'ibaatti bilbila keessan saffisaan isinii dalagaa jechuudha. Settingii kana arfan haala amma isin agarsiisatti fayyadamtu jechuudha. Faaktorii addaa ta'a receipt kanatti bu'uu hin qabdanu. Inni kun bilbila keessan formaatti isin jalaa godha. Arfaan isin agarsiise qofati irra tuquudhaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Settingii kana itti fayyadamtan bilbila keessan appilikeeshinoota wal qabatee saffisaan dalagaa yoo hin jirre akkasuma akka inni saffisaan isin dalagu isin gargaara jechuudha settingiin bilbilaa kun. Kanaafuu settingiin kun faayidaa guddaa qaba. Namoonni hin beekne irra galaatti fayyadamaa isin jedha. Akka beektanullee guyyaa 2 guyyaa 3tti bilbila keessan achi keessa galtanii settingii kana yoo fayyadamtan saffisa guddaa isin hojjeta isiniin jedha. Yoo qafoon hin guutamin alatti bilbilli keessan settingiin kun baay'ee isin fayyada isiniin jedha. Haala kanatti fayyadamaa viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahu laayikii fi sheerii gochuu hin dagatinaa. Namoonni chaanaalii kana sabiskiraayibii hin godhin sabiskiraayibii gochuudhaan viidiyoolee an gadhiisu akka isin bira gahuu fi sabiskiraayibii yeroo gootan ol ka'eetti gubbaa kaa'uu hin dagatinaa. Viidiyoon post godhu nama hundirra akka isin bira gahuu fi notifiikeeshinii itti banaa isiniin jedha. Viidiyoo kana laayikii tuquudhaan gaaffiidhaa fi wantoota bilbila irraa qabdan waan isiniin gilloo jiraate komenteetti gaafadhaa isiniin jedha. Yaada keessa komenteetti naa barreessaa. Akkasuma waan dhaggeeffattaniif galatoomaa nagaan tura.